akka anaaf isin itti wal baranne waggaa sadii akkas waggaa sadiif wayyu waggaa sadiif ji'a lama moo ji'a sadii akkuma nama tokko itti wal baranne wanni hundi naasaamu yookaan ati barataa yookaan isin na barataa sun adeemsa jiruuti. Yeroo akka namaa itti walitti dhufnee waliin dhufnee wal barannee jirra akka nama tokkotti wal jaalannee jirra wanti anaaf isin wal fuunee yookiin nikaa isin irraa qabu takka illee hin jiru akka nama jaalalaatitti na dhuftee waliin turre. Sana booda adeemsuma keessa osoma deddeemu qabame ergaan jedhe ulfaahee jira naan jette yeroo kana siin jedhu wallaahi dhugaarraa sitti maara beeki kana sodaa namaa osoo hin ta'in sodaa addatiya qabrii galuuf isinitti maara. Big Boss waggaa meeqa waliin turte osoo hin qabamin kan adii isilleen jette amantee sana haa ta'u. Anaaf isin waliin akka anaaf isin wal jaalannee jechuudha anaaf isin wal jaalannee baatii shammoo jaha wallaahi akkas. Mana waliin galtammoo gara galaa akka girlfriend boyfriend. Gara galanaaf isin gara ani iddoo dalagaa tiyyaa ta'a ani rashaasha dalaga suudii karjitaa isin magaalaa dalaydii walitti dhufne osuma walitti dhufaa deemnu mootummaan walumaan nu qabe anaaf isin manuma takkatti jechuudha. Osuma waliin jirtu. Mootummaan nu qabe osoo waliin jiru mootummaan nu qabe jennaan ulfaahee naan jette laa osoo mootummaan aboo wallaahi adda baafachuu hin dadhabne hin danda'u karabbi argutti jechuudha. Mootummaan erga na qabe naan jettee fi osoo mootummaan hin qabin naan jette addan baafanne sana booda mana dhaaseene jennaan ijoollee waggaa lamaa mootummaan isin lamii wal bira qabe jechuudha mana tokkotti. Anaaf isin nu qabanii jennaan isin araba tokko jechuudha araba jana ajjan tochi keessaa qabdi karabbi argu jechuudha isatu baaseen isi hangaruu birrii kafaladha jennaan birrii 5,000 naan jedhani birrii 4,500 harka qaba jedhani yidde jennaan itti dhiisee arabticha kiyya dawwalee arabtichi kiyya dhufee namicha nan bee dalagu jawaazaadha. Waraqaa warra waggaa lamaa keessa kaayetiin na galche. Itoophiyaatti galee Itoophiyaatti erga galee Itoophiyaa mataa ture. Itoophiyaa taa ture innaan naa dawwalte. Mu'ee naan jette. Mucayyoo tana suuraa isii poosti goote. Keeyuu jedheen. Mucayyoo tana jaalachuu dhabuu suuraa ani waliin kee ergite malee. Waan isiin beektu isinii jedheen. Qaisii baan taayettee kiyyeeyyuu gabbaafte. Natti tolte jedheen. Waliin na dawwalte mu'ee fi masa taana. Banaa taachu yeroo takkitti waan takka isin himu dachii taara namni hafu hin jiru wallaahi rabbiin numattu biyyee uffachuu ta'e namni warri karaa kanaa baaraa kana deemtan arguu mul'atan nama rabbiin gaara keessatti ajjeesee daaraa godhe nama meeqa arginee jira karaa immoo keessaa yaa'u kan lubbuun barkamee irraa cittee kan caccabee deemullee hedduu arginee jira biyyan rabbiin beeta dhugaa barbaada malee kijiban barbaadu kana keessatti abboo jedheen ani jaalachuu dhabuu ati hin beektu keeyiru itti namaa dhiisii jedheen hayyee mu'e miidiyaa kana gubbatti ani feemasa ta'uufi tuktukii guddifachuufi in guddifannaa in qallannaa jedheen hayyee itti muddi kiyya bichaan fayyadami kan nama biraa dhiisii ta'an si jaaladhulee si yaachuu baadhulee kiyyaaf kee ka kiyyaa nama ga'u mu'eettii namaa dhiisii jedheen hayyee itteetumaan suurama kiyya poosti godhaa turte amma dheengadda dhufteetumaan arraba naggadhiifte wallaahi wanti viidiyoo ishii poosti na godhesitti waan ani sammuu tana keessaan qabu miti waan ani yaanne maatii kiyyaan jette gizee isiin maatii kanaan jette amma tana gasi jedhe wallahi amma gasi mi'ati dhiiraa ganna dhiisi naan jedhe amma si dhiisaa jedhe gizee masan aaleetiin gadhiise sii galee ufii isiitii dogoggora keessa na hixxeetiin waan kana guutuu taate malee abboo dheengadda bar itti dheengadde kunoo miiseenjara amma isinii sawwaree isinii erga kunoo itti haasee teeru kunoo saafiin si dhufa kalee dheengadde kalee gadhiise viidiyoo isa nan kalee dheengadda gadhiise saafiin sii dawwala saafii dhaqamatti kenne ishiillee kenneefi siifi saafii keellee natu sale dicaalan ilmaan baalee maalii gada arrabaan jala miidiyaa kana gubbaa na dhiqaa ture jechuun bakka na arrabsaa ture waan ani yaanne waan ani kootu badoollee hin taa'iniiti miidhamte mana kiraa fudhannaa naan jette gaafa kanaan birrii meeqa kiisii qaba beektaa 10,500 kiisii qaba riyaala ka dalage jechuun obboleessa kiyya bira jira obboleessuma bira osoo inni hin deebin naan jedhu jechuun hin deebin mu'ee hin qabamtaa naan jedhe bira maal naan jette daa'ima narraa qabe wallaahi rabbiin kan argu jechuun daa'ima narraa qabe daa'imni keeti an aariif akka isin jedhe gubataaf akka isin jedhe naan jedhe hayyeen dhufa jedhee ture loltee arrabaan anaaf obboleessa keellee macaqnu goote obboleessi kee na dhufee bakka mu'ee daa'imni kun keetilee ta'uu haa baatu erga rabbiin uume bakka fuudhii guddifadhu yatiyyuu waan guddiftuun hin qabdaa ishii caaltaati nama dalagatee lafaa qabu guddishii naan jedhe ayya rakkoon takkan jiru eegatiyetti jenneen maraammarraa jenne hayyee anaaf inni beellama qabna isa maraammarsiisu jechuun mana hakimaaf inni maraammarsiisu beellama qabna isii bira dhaqe guyyaa lama bulee gaafa sadaffaa jette manatti natti abboon maal taate anaafatti illee qabamnee gallu malee hayyee jedhee ijoolleen mana keessatti ijoollee baaleettuu mana keessa jira ijoolleen arsiilee mana keessatti mucaan nu bira dhaqne kun arsii dhaqa isiin mana biraa fudhattu jara bira dhaqnee
Abboon mata isin qabsiisuun barbaadu ani gabbee qabamaa jedhee magaalaa kee tare magaalaa kee taree mushawwara barbaadee magaalaa kee deemee karjiin keessa wallaahi hin qabamne illee kana iyyee waan si garramu jechuudha makii magaalaa karjii kana kee deemee markaza mara dhaqee mootummaan dhaqamuu dhabee mushawwara wayii argee dhufe mucaan arsii kun waamee dhufe ani hin argine iyyuu mucaan arsii kun waamee jennaan abooriyaa deema kalaas anammaa achi nan beektulle sin beekulle ilmoo akka barbaaddetti nama barbaaddee himadhu seeraan sii marammaramnaan kiyya taanaan yeroo kamuu sirraa furan sii maramaramu kiyya ta'uu baannaan afoo naa lobbee ta'ee mushawwara korte najala mushawwara korte jennaan riyaad na waliin dhayte riyaad na waliin dhayte namicha mushawwaraatiin waliin nu buufte namicha mushawwaraatiin wanti haasa'amullee akkuma ta'etti sana eeggatamuu qaba saaba isii birii 500 kafalee mushawwara gizee kana abboo nama bira deemtu qabda nama asitti akka jettee hin jiraame Oromoon tun wal sattaruu qabdi jedhee bira lixe galee beena ishii manumaan deemaa jiru kanattuu gallee daa'ima kana marsinee deemna jennaan arraba beektu san naggadhiifti abboos rabbi si gubeeti ati awwaluma uumama gubattuu uumamteeti aboo deemuu kan nyaadhuuti bakka annatu si guure kana booda natti hin dabalin jedhee biraa mushawwara kiyya qoree lixe karaa gubbaa dhaabattee natti ijiteenna mushawwara biraa fudhadhee galaana nyaatee ideebee ilaale naan dhaabatti tidawwalee koo ishii mushawwara si ergaa kootu manuma kanatti daa'ima kana maraammarree daa'ima kana sirraa fuudha kiyya yoo ta'e yoo keetillee hin ta'in sii galchee haadhateetti sii kennee deema jedheen deemaa akkasii jettee wanta anaa afisii wal beeynu kanaan nama du'ee fi nama jiruuf baay'ee takkan hambifnee haage arraba kanaan dhoqqee nurraa baastee jechuudha. Sanboota achi deemeetumaan gijama san galiinsaaf sagantaa qaba waan ta'eef biyya biraa deemuuf tikeeta kiyya kutadhe. Sigale tikeeta kiyya kutadhe tikeeta kutadhee gaafa ani bor bararaa galgala natti dawwalte rabbii jedhii mu'ee gattee na biraa imaan ganneeti ennaaniin garaa na nyaatte ka rabbiin na argu jechuudha yeroo kana jedhu immoo wanta sodaa namaa yookiin waan biraallee osoo hin ta'in ka addatii qabrii san seenu namni gunguutuun asirratti nafu akka yookiin miidiyaa gubbatti wanni akka barbaane taanu miti qabrii addatii gabbu'aa beekan dhiirallee haa ta'u dhalaallee haa ta'u dachii kanarra namni hafu hin jiru rasuulli kennayyuu hin du'an sallallahu alaihi wasallam yeroo kanatti baqaamu nikaallee wal hidhannee waa hundallee geeffannee wal fuuna hayyee ishii lafeetii wallaahi billaahi yatiima waan guddadheefanii umurii kiyya sagalitti abbaan kiinarraa du'e rakkoo hedduu keessa taree waan hedduu dhiibee bira tareef yatiimummaa isiin ittiin guddatan garaana nyaata barbaaddu haadha ishii dawwalii gaafadhu mu'ee maasii godheeni osoo isiin nan beeknan haadha ishii nama gargaaraa ture jechuu keessaa sii galaame kanaaf bootte himaan ganna xiyyeennaan hayyee birrii si ergu jedhe ani birrii hin barbaadu si barbaada badii kiyyarra laalini daa'imallee hin maraammarsiifna rakkoon takka hin jiru daa'imni keetumaa mu'e wallaahi jettee himaan ganna anti keeta muradhee waya faare ka'eetii lixe Itoophiyaa gizee finfinnee hanga ulee natti bootte jennaan hayyee ishii birriitii kafalee galeemi ishii hin dhufa garuu dubbii dhugaa kana naa himi daa'imni kun yoo dhugaan kiyya ta'e yoo ofiilee guddifachuu dadhabe warri kennan guddifataati lafeetii hin aarin jedhe ishii jennee walumaa galle abbo walumaan haasofne nagaumaan osuma nagaumaan teennu waan kana immoo anaaf isiin waadaa qabna hin maraammarsiifnaa kiyya yoo ta'e hin fudha keeyillee yoo hin ta'in abbaa hin fudhatta. Okay, sifu sifna demu barbaad damma nama sigoon. Ya jaiza godhadhee jira. Okay, deemta nama arabaa keessa jira. Har'aa deem mana jechuu sigoona deemta har'aa deem naan jechaa jirti Oromooti ani rakkoo kiyya naa hubadhaa awwalaan mana namaa keessa jira. Okay, nama bira sifin Ifa mochi yeroo takka. nama bira sifin Hiriyaa. deemta. Awwala boo bakka qabaadhe rakkoo kiyya himadha isin tokkoddeeti midhaan gadi uffachaa jiru. Okay, takkatti Hiriyaa yeroo takka mochi nama sigoona deemti. Mana kanuu barbaadame bakka itti buutu barbaadda bakka itti buutu dhaggeeffadhaa barbaadda. waa takka. Okay, Kaleessa ishii dubbisee naasi fuudha mana kiyyaa galtaan jedheen ofiisii didde ammallee yoo niin barbaadee niin fuudha dhaqee mushawara ergeetii. Sagalee sii kaa'ee jira siifuu sagalee sii kaa'ee jira siifuu sagalee sii kaa'ee jira. Malee naa barbaadinaan jettee miti dhaggeeffadhu. Mana hanga sii barbaadnee kophaa si galchinuu manni kophaa kiyyee jira sii fuudhaa siin jedhee moo hin jedhu. Sii kaa'ee jira sagalee sii kaa'ee jira kalee siifuu yoo mana kophaa kee taate niin dhufa ilmoon kiyya hin rafu nama rakkisaa daa'imni xiqqaadha hin rafu halkanii guyyaa amma eeda hin rafne akkana taa'aa bule daa'ima kana. Okay, rakkoon qabu manni kiyya lafa jira manni kophaa jira rakkoon hin jiru naasi fuudhaa eegasi mana naasi barbaade mana barbaadee fedhee naasi galcha rakkoon hin jiru. Keeriyaa tas gabbaa keeriyaa. Kun sababa siif hin ta'in. Deemta mucayyoon si fuuti deemta.